Waldaan tokkummaa hawaasa Oromoo Kanaadaa ajjeechaan suukanneessaan uummata Oromoo Salaalee irratti raawwatamu akka dhaabbatuuf gaafate. Ogaden National Liberation Front wal dhabdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi bulchiinsa Juubaalandii gidduu jiru akka tasgabbaa'u hubachiise. Kunneen ijoo har'aaf qabannee wajjin tura. Nageenyi badhaadhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaaf qabannetti yoo ceenu waldaan tokkummaa hawaasa Oromoo Kanaadaa ajjeechaan suukanneessaan uummata Oromoo Salaalee irratti raawwatamu akka dhaabbatuuf gaafate. Waldichi sadaasa 27 bara 2024 ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Salaalee aanaa dharraatti shiftoonni haleellaa uummata nagaa irratti raawwataa turaniin miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu isaanii ragaan sadaasa 18 bahee mul'isee jira jechuun uummanni haleellaa finxaaleeyyiitiin daa'imman isaa qabatee qe'ee isaa irra buqqa'uu ibse. Humnoonni finxaalessi faannoo kun dubartoota abbaa manaa fi ijoollee fuulduratti haala suukanneessaan gudeedanii jiru. Dargaggoo waggaa 15 gorra'anii dubartii waggaa 80 ammoo osoo lubbuun jirtu ibiddatti darbuun gubanii jiru jechuun ibse. Abbaa fi ilma harka miila hidhuun qilee irraa darbanii jiru. Dubartii ulfaa ajjeesanii jiru. Manguddoota baqachuu hin dandeenye haala gaddisiisaan fixanii jiru jechuun eere. Naannichatti qaamoleen hidhatan hedduun bobba'uu kan ibse gamtaan hawaasa Oromoo Kanaadaa garee milishaa fi dhalattoota Amaaraa mootummaan hidhachiisee humna finxaalessaa faannoo raayyaa ittisaa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromooti jedhe. Aanichatti humni finxaalessi faannoo dharraa jedhee of waamishaa mootummaan hidhachiisee waliin qindoomuun miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhe ibsichi. Caasaa bulchiinsa mootummaa keessaayis qaamonni garee kanaaf deeggarsa taasisan jiraachuu kan eere. Ibsi kun haleellaan uummata irratti raawwatamu akka hin dhagahamne taasifamee jiraachuu eera. Haala kanaan uummanni aanaa dharraa eegumsa malee haleellaa humna finxaalessaa kanaatiif saaxilamuun dhumaa jiraachuu ibsee jira. Waldichi mootummaan Itoophiyaa hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirgaa namoomaa yakkoota suukanneessaa Oromoo Salaalee irratti raawwatamaa jiru akka dhaabsisaniif waamicha taasise. Itti fufuun hundaa dura mootummaan Itoophiyaa dirqama nageenya lammiilee tiksuu qabu akka bahu hawaasni idil addunyaa yoo mootummaan nageenya lammiilee eeguu dadhabe akka eegu dhaabbileen mirgaa namoomaa yakka raawwatame kana qorachuun dhugaa akka baasaniif waamicha taasisaa jira. Oduu gara biraa qabanneen immoo Ogaden National Liberation Front wal dhabdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi bulchiinsa Juubaalandii gidduu jiru akka tasgabbaa'u hubachiise. Naannoo Somaalee keessa kan socho'u adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaden ONLF muddamni bulchiinsa Juubaalandii keessattuu naannoo Booniitti mudate hammaachaa dhufuun akka isaa yaaddesse ibsa sadaasa 27 baaseen beeksiseera. Qaamoleen lamaan filannoo Juubaalandiin wal qabatee seera filannoo irratti wal dhaban. Ergasii pirezidaantiin Juubaalandii Ahmadi Madoobee yeroo sadaffaaf filatamuu isaanii hordofee wal dhabdeen kun hammaate. Yeroo ammaa kana mootummaa federaalaa Somaaliyaa loltoota isaa naannawaa bulchiinsa Juubaalandiitti kan qubachiise yoo ta'u, bulchiinsi Juubaalandii gama isaatiin humnoota nageenyaa isaa sochoosuun cimsaa jiraachuu ibsameera. ONLF ibsa isaatiin muddamni uumamee Juubaalandiin qofa osoo hin taane guutumaa Somaaliyaa tasgabbii dhabsiisa jedhe. Itti dabaluun walitti bu'iinsa hidhannoon deeggarameetti yoo galame lubbuu lammiilee nagaa balaaf saaxila. Humnoonni kaanis akka carraatti fayyadamuu danda'u jechuun ibseera. Qaamoleen wal dhabdee kana keessa hirmaachaa jiran hundi gochaalee hammeessoo irraa of qusachuu akka qabanii fi furmaanni rakkoo kana marii nagaa qofa ta'uu ibse. Kana malees hawaasni idil addunyaa gidduu seenee akka araarsu waamicha dhiyeesseera. Oduu fi odeeffannoo namaaf qabannee kanuma waan waliin turtaniif galatooma.